Harka fuuni kabajamtootaa fi daawwattoota keenya egaa akkuma argitan mana arraas mana gurgurtaa tokko qabadhee isinii dhufeetiin jira egaa manni kun keessi isaa kana fakkaataa kaarameeskeerii 160 irra jira. Manni kun egaa magaalaa Direedawaa Saaphiyaa naannoo Gurruu Xeenaa Xaabiyaa sanitti argama egaa keessi isaa kana fakkaataa viidiyoo kiyya hanga dhumatti na waliin turan afeerraa kiyyaa gamanuma egaa peejii kiyya fooloo fi sheer laayikii gochuudhaan namoota bittaa manaa fi lafaa barbaadu biraan naqa qabsiisaan dhaamsa kiyya manni kun egaa keessi isaa akkana fakkaataa moora asagaa konkolaataa tokko ni dhaabaa. Akkanatti qulqullinaan ijaarame namoonni mana kana egaa dhuftanii ilaaluu yookaan immoo gatii mana kanaa baruu barbaadan bilbila kiyya kaasirraa kanaan heloo keekiyyaa jechuu qofaatu isinirraa eegama. Viidiyoo hanga dhumaatti ilaalaan keessi isaa kana fakkaata egaa hedduu qulqullinaan ijaarame bareedaadha. Konkolaataa xiqqaa manaa tokko fuulduraa fi dudduubaan ni dhaaba akkuma argitan kana keessi isaa kana fakkaata egaa namanni kun hedduu bareedaadha. Kanaaf gatiin isaa odeeffannoo isaa dabalataatiif bilbila kiyya kaasirra jiru qunnamaan yeroo gaarii qabaadha. Viidiyoo kiyya kana egaa hanga dhumatti ilaalaa gamanuma sheer fooloo laayik gochuun dagatinaan yeroo gaarii qabaadha. Kanneen poostiin godhamin hedduun isaanii kan Direedawaa keessa jiran nu bira jiran egaa odeeffannoo manaa ganda gandaan yoo barbaadan bilbila keenya kaasirraa kanaan nu bilbiltanii dhuftanii ilaaluu dandeessan. Manneen poostiin godhamin hedduu jira. Kanaaf bilbila keenya kaasirraa kanaan qaamaan dhuftan irra oofnee isin garsiifnaan yeroo gaarii qabaadha.